Magaalaa Adaamaatti gurmuun dargaggootaa fi dubartootaa kutaa magaalaa Dambalaa sagantaa tajaajila lammummaatiin dhiiga arjooman. Dhiiga arjoomuun lubbuu haa baraarru mata duree jedhuun sagantaa kana geggeessaniiru. Miseensonni gurmuu kunneenis haadholii fi namoota hanqina dhiigaa qaban du'arraa baraaruuf dhiiga akka arjooman dubbatan. Arjooma dhiigaa kanaaf wanti akka kaase harmooliin haadholiin keenya abbootiin keenya otoo nuyi jirru dhiiga dhabanii yeroo da'umsaa dhiiga dhabanii baay'ee kan rakkatanii waan jiranidhaa fi sababii kanaaf immoo nu immoo dhiiga keenya kenninee yoo isaan adaanne kan jedhuudhaaf namoonni baay'een kan haadholiin kan du'an waan jiranidhaa fi dhiiga keenya kenninee isaaniin baraaruuf jecha tokko dhiigni keenya kenninu kuni dhiibbaa nurraan ga'u hin jiru jechuudha. Yoo dhiigaa kennine dhiibbaa nurraa ga'u hin jiru deebi'ee dhiigni bakka sanatti bakka bu'uu waan danda'uudhaa fi kanaaf haadholii keenya kana dhiiga keenya kenninee isaaniin baraaruudhaaf abboolii harmoolii keenya kana isaaniin baraaruudhaaf jecha gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jira. Ani sababa kiyyaaf sababa ani otoo nani jiru haati tokko du'uu waan hin qabaanneedhaaf kanaaf ishee baraaruudhaaf dhiiga kana kennuu gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jira. Dhiiga kana arjoomuudhaaf carraa kana argachuun waa guddaadha. Maaliif duraan haadholeen keenya carraa kana son argatin namni baay'ee wareegamee jira. Amma irratti immoo haadholee keenya sababa dhiigatiin akka hin duune, abbootii keenya sababa dhiigatiin akka hin duune, daa'imman keenya sababa dhiigatiin akka hanqina dhiigatiin akka hin duune san nu gargaara. San irratti ani immoo dhiigni ani arjoomu tokko nama tokko baraare gaariidha jedheetiin ni yaada. Carraa kana argachuu waa guddaadha. Ani carraa kana yeroo jalqabaatiif argadhe. Arra carraa kana argadhee dhiiga arjoomuuf dhufuun kootiif baay'een gammadee. Itti gaafatamaan gurmuu dargaggootaa kutaa magaalaa Dambalaa dargaggoodhaa Bibayyanaa tajaajila lammummaa gannaa bara kanaan dhiiga yuunitii 500 arjoomuuf aanolee kutaa magaalichaa keessatti sochiin taasifamaa jiraachuu hime. Akka waliigalaatti akka kutaa magaalaa keenyatti ganna kana qofa yuunitii 500 kan karoorfanne yuunitii 500 qabnu kan immoo aanaa 3 qabnuuf qoonneti kan jiru jechuudha. Haga ammaatti yuunitii 300 arjoomnetti kan jiru. Aanawwan 3 aanaa 50 arjoomnetti jira, aanaan 100 arjoomnetti jira. Waliigala hanarraa dabalatee yuunitii 300 arjoomnetti kan jiru jechuudha. Yuunitii 200 nuuf immoo yeroo xiqqaanu keessatti kan xumuru ta'a. Sosochii hubannoo uumuu taasifameen akka kutaa magaalichaatti yaadaan dhiiga arjoomuu dabalaa dhufeera kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Dambalaa obbo Magarsaa Dabaleeti. Akkuma ilaalaa jirtan guyyaa irraa sadarkaa kutaa magaalaatti arjooma dhiigaa kana qindeessummaa kutaa magaalaatti gurmuuleen keenya sadarkaa aanaa kan kutaa magaalaa sagantaa miidhagaa kana humna kana hunda qindeessanii tarra kan gaggeessaa jiranii. Kanaan dura sadarkaa aanaatti bal'inaan arjoomni dhiigaa kun gaggeeffamaa ture jira. Har'a immoo akkuma ilaalaa jirtan karaa adda ta'e sadarkaa kutaa magaalaatti aanaan sadiinuu bakka tokkotti walitti dhufee raawwateetoo sochii addaa uumee raawwatee arjooma dhiigaa kana kennaa jira waan ta'eef lubbuu haadhaa lubbuu abbaa baraaruudha jechuudha kun hundaa olii jechuudha. Arjoomni dhiigaa kun guyyaa irraa karaa adda ta'een hojiitti galamee jira jechuudha. Hawaasni arjooma dhiigaa taasisuu cimsuun haantummaa isaa argisiisu akka qabus dhaamaniiru.